rakkatanii dhiisanii haa rakkatan malee du'aayii sanii fudhuute. Du'aayii kan. Gaafii si gaafadha fatiyaan amma wanna siin jette eenyuufaa wajjira siin jette. Yoo naan oomisha maqaa dhoofisa. Yaa si qofa dhoofti dhiira dhoofisite si huyyuu amma dhumarra mul'isa. Lukuma lakkaa'e luka dheeraa. Sakkumni akkana jijjiiruudhaan illee dheeraa. Sagal moomaali miidhagina kaalacha tokko faarge. Intala jettee haadha faatu jette. Haadha faatu qofa gubarsiise. Argee jira miila argee jira. Haati faatee faa soksii abdusee godhattee teetti. Argee jira. Abdusee godhatte. Faalsi kitaa eeggadda diimbadhaa fakkii tokko argite. Argee jira. Abdusee jettu gattee bahe gaafa kan dagadhe. Iluu ka abduseetii biti barka sheekka maali? Isaan goosee. Wanti isaan tokko sii. Sheekka maal qarama jedhage. Hiikuu qabda goosee. Osha. Miira keessa nu galchee. Fakkii mata namaa sodaattan goosee. Rakkish. Iluu maal si fakkaate ammas asirratti atiin yoo akka reediin akka kiyya si haa godhu yoo akka inni sin jedhu kana yoo taate wal rakkoon qabu irraa hiikuun barbaachisu ta'uu biraa irratti dabalatta. Lakki faana reedii hin ta'uu jette murteessaa jiramaa natti qabin du'aa reedii san dideera hin barbaadu. Hayi akkas taanaan jechuun fedhatee irratti. Karaan wanni barbaachisan maquraan. Amma dambaa wanta jiree. Nama dhibba diidamii torba keessa. Dambaa jirtanii idu. Goota sumayyaa isaan dhufee jira isaan guyyaa nu bira jira. Seeree qaba baasii mana kanaa. Illee yaada qaba. Kana shari'aan cabsuuf deema haga kudhaniin fuudha kuni baasi. Isaan sagalee keessatti. Sagalee eenyu fakkaata beektaa? Sagalee beera qoraan nagaadu qoraan beera qoraan gurgurtaa. Sagalee tokkicha daaboo fakkaata. Sagalee dubartii haadha dhirsa jeefattee fakkaata. Qoraan baatti uume. Wallaahi intala ishee jalqabaa nama suqaa jira eenyuun ol galche jedhee baasu. Akkam jirtu godhaan isaan. Manni kun mana darasaa ta'uun oolu. Silaa dhiira dubartii wal keessa mammakamtee teetti jennaan dhiira kophatti ol baase shamara kophatti gadi baase. Yaani akkasumas hin taphachaa ofiif. Subhanallah. Walakkaa keeti ante. Iluun nu jaalata bara. Wal keessa oofaa jira wal keessa. Wal malee maal? Tokko baasaa tokko dheesaa tokko baasii wal keessa nu dhahe abboo yeemin kophaa nu baasuu no. Guyyaa argiteetillee nu amma jallu. Bawwazuu qabda garuu nu bawwazi mee elu akkuma kaartaa san nu bawwazi. Bawwazi mannaati. Atiira walirra dhugeessa. Haasoo nutti hin tolle ol ta'e. Haasoo weelis ta'e haasoo sitti hin tolle. Nu bawwazuu qaba. Ani kanaaf gaafa guddatte akka reebii abdi yaa godhuu jedhe. Ammas akkuma sani. Bakka takka deebiftee amma. Garuu anumatti olaanee gara dhiirota. Gara dhiirota. Bismillahirrahmanirrahim. Eenyudhaaf hidhaanatti miilu. Eenyudhaaf manatti walii hiikkatanii goota bo. Hin jarjarin mee isaan dubbii hubadhu reediirra hubannee bira dhaawus jirra bara. Hubadhu meesuu. Nikaa barbaade hidhachuu barbaade. Hidhachuu ni hiiktaati. Ati nama hiitaame? Eenyu feennu natti hima. Hiikoo. Kairuu sana nuuni dha eenyunni dhiifuu dhiise dhiisi ati hiikkachiisuu beekta dhiise. Reedi. Abboona didi alafa.
Ani kurra beka tura garu mo da wali kuri da mun nan ba kanya da mun Walii guutitee dhaqaa irraa dubbachuu jira. Addaa jiraan deemtu areetti si amanee barbugaa. Si amanee quloota sadi qaraa wayitaa dura utuu isaan dhufin dura. iki kama wali ka bomme ma waldara nam dunyan da waldara ne da dunyan da wal boharsan darasaan ani fidelle darasaa hiitu sun ta'an waa nyaattu bakka tattawee jira. isa Noonu akkasii jedhin natti himu diddan bar natti himu diddan mala godon Maa guyyaan argine atin bira jirtu wata viidiyoo qabu. Fatiya. aha fati fi simo isaan daddeekkachuu jira. fatiyaan bararra dhiira biraatiif itti heerumtee turte bar halkan nageenya Halkanuumu. Haadha dubbiin dhufe halkanuma kan eenyutti. gurbaayesaati naan jedhan hin beekun gurmoojii manatti Beekamte hatiya. Hiiki bakka hiiki tettare obboleessa Maasii godhare. bismillahi rahmaan rahim yaa fatiya yaa mutastazin yaa mutastazat Isam. yaa haramiya Aduta. talaq talaq Yaa haraamiya. Reedin bulchiistii deemaa rakkataa arda fatihaati. Dhagaan jirtu isiin bulchiistii gara reedin. Sheek akkanaa kana fedha ka dafee ni kaa gabaa. maaltu si ifaaj asumatti si Bar dubbii bira jirraa bari salmaa fi namni inni reef dhufe dubbiin garaan nyaata. Fatihaa hiikamtee jirte faatu. Miskiina kuma aso maal ajajamnu brother Obsa rabbi si haa kennu. Never aduta. Fatihaa hiikamtee jirte abarni kan tufa hiikanii jiranii. Miskiina tiyya wallan. Maali bakka jirretti moo? achi anatu hidheeme achitti hidhee lammaffaa sitti hidhuuf dhufe bar Namni jaartii biyya olii gadi ofureetii fi isaan Aadaa rakkoo qabda isaan. Isaan kalaas ati baruuf dhagaa baate. Reedi fi saamsiin ta'a wallaahi reeda. Ayii si harkaa baate. warri jaartii Ustaas Kamal gaafa geemii taphatu haalli duniyaa ganumaati. Deemaa gala bakka. Wanti kakati reediidha. Reedi fiike. hinkijibin fatiya eda halkan hamzaan si dhungate musin dhunganne hinkijibin Abbaan fedaaruun Fatiyaan ni kamtu ilurra. Fatiyaan ilurra min inni kamtu ada bukaatu ati. eenyunni. iftu Anallee garuu garaa nan geenne dubbii beektaa keessa garaa nan jirti. geenne bakkan. dubbii keessa Bakka Fatiyaa keessa jira. Fatiyaa kan Fatiyaa ni kamtu Fatiyaan. amuma kana hiikkattee deemte gad Hatta shamarratti komandoodhaan irra duulanii bari irraa fudhachuuf Fatiyaan dhiiga itti gannaitee bara. Waamee kan itti gannaitee bara as keessa bara. Anuyyuu dhaga'e mana hundattuu leenci sirra humna innaan hinditte san immoo aniyyuu ragaa si baay'iftu ani garaa nan geenne bara yeroo akkasaan maal godha garagaa asiyatiin Namni hundi shara keessaa qabu Fatiyaadhaaf jechuudha. Shamarratti komandoo irraa fudhachuuf waamee hojjetaa turan. ati amma kana hundaayyuu iluu kana mee yaada isaa laallaa bakka inni fedhinnaa isaa irra Iduu fi Fatiyaan har'a walii kadhii. iftu atu warra shira xaxan keessa jirta maal yoo Fatiyaan nabe. maal beek no atu tokkoffaan Ibban ani maka ani jechuun Fatiyaa iduu irratti Fatiyaa irratti iduun akka sagiraaf hin barbaadu. dubbiin dhugaa taate jechuudha. ani garuu fiduullee akka Fatiyaa gadhiisuun barbaadu akka yaada kiyyaatti maaliif jennaan fedhinnaa isaa isatu beeka waan ta'eef kana keessa hin galu hoo dabalatee si hojii garuu Biyya faranjii takka tokko hin jiraatu. okkee no amma biyya faranjii waan keessa hin jirreef yaa wakka biyyuma aadama keessa jiru dubbachuu jiraan illee hin beeku.
Sani ile Meerkufiin bultii nagaa fatte barmanuma kanatti. maal jedhee? Maal jedheen jedhiin maali ol kijibuun? Sitti heerumaan hin jenne maal? Nama biraa dhaabte seeraan. Kijibiin meerkufiin. Dubbii icciitii godhi gaa'isaa. Iftuu koo ani maa baay'ee si jaaladha. Ani maa baay'ee si jaaladha. Yaa samoona kana ziyaaraadhaan gara keetti dhufuu kiyya noonu. Eegi. Ani laafiin iyyuu kaleessa viidiyoodhaan arge subhaanallah. Subhaanallah. Isillee dawwaltee? Isillee dawwaltee? Akkana hin eegganneen dhugaa. Ani laafi. Kane waraawwattee baatee ergiteerta. Noon akkas hin jenne baa. Adaas hin jenne dubbii. Ani bar jaalannaa annaa yaani jaal. Asli kana wani torbaata mila manaa godha. La footoo dimqat. Hii bira dabarsa maa jajjarta kun midhaan tisbino. Dura eessa jirtan? Kafatee fokkistaan gaadee bitanii. Ibbaa 82 osoo ta'e ni bareeda. Qamaa kee 50 osoo ta'e bareeda. 50. Firan qaban ka. Istiimaan no. Seenaa ka hojjetu. Yaasin dura sharafattee dabaddaboo dura sharafatte. Leenca ilmoo erguu eddee gaabbitee jubar yaasin. Leenca ilmoo erguu jettee gaabbitee achi booda hambifatte yoo akka tasaa akkoo wayii namoota ittiin of qaba jettee midhaan sa'uun yaante niyyaadha. Yaasir miira keessa jira banaa miira mana sifiyaa. Wannoodha kireeditiin irratti fayyadameetiin baankii kafalaa waan argadhe san jechaadha. 3,000 argate war. 2,000 3,000 qabate. 1,700 baankii akkasiin yeroo adda. Miskiina ko. Mana cufamee yookiin gurgurii namaa hin bittaa? 7,000 nama bittu. Abbaa barbaadde bitu 7,000 ol darbiti. Abbaa barbaadde. Eenna yoo dhuguma jabduu taate kaadhamaa ta'anitti 7,000 biti taphataa tokko. Maal jettaa asli? Eenna miskiina osoo taphattee akka tantuumu teetteerra. Eenna miskiina osoo. Tamaariidha? Tamaari miti shugar maami. TikTok University kannare shugar maami auzu billah. Afar bila durriye. Amma bakka namni takka fattiyaa malee firan qabdan jechuudha. Subhaana wa ta'ala fattiyaan bakka haas lillee na dafira qaba. Maakiif amma mubeen faamee kuma xiqqishuu tanaaf 200 jala ga'ee fira dhabuusaa mee maal qabaa ishee godhattee 200 gootee maqaa gurra nutti goote. Fakkeenyaaf 100 kuma 20 maqaa yoo nutti goote maal qaba? Namni kun dhufee daqiiqaa 5 keessatti wow taargeettii bira dabarsee biqaatii isaa nutti argisiisee miliqe. Giftara akkasii dhabuun kee baxxaan ni godha. Akka kan osoo wal gargaaran ilmaan biraa ulatu. Batta. Suma jalaa kolfiti. Akka እንደዛ ነው. Eenu galchi. Taa'uu diddeebar. Jala kanaa ta'ennee tasnaannaan nu jetti. Namni dorgomaa hin qabnu. Ijoollee ilillii takka hin qabne hojja kamitti leenca jahan dorgomaa jetti fakkaata. Nu tuffattee atti dhiisi. Baxxaame asaasuba. Amma kun ati faa firan qabdu mee firan qabdu sitti seensee maal goota? Sheer godhatuu dandeessa? Guys. Yeah. Adiila miskintitti giftara si budaan jala nyaatani. Jira lakki qalti fagaatee godhe sirrii jira goota ko. Qalti fagaate
qabxii fagoo kanarratti xiqqoo hin jiraame. Isin as kaffaa hin barbaadu. Miira keessan isin eegu jedhee dhiisan. Miira keessan tuquun fedhe. Gizee akkana guyyaa akkana irratti yaata kaasaa akka ababaa darbamu kana jedha mooraali mafi jedhan. Silaa bareedaa ture. Guyyaan itti wannoo irree ofii argisiifataa ture. Kophaa olii gadi galtirra ari'anii jechuun ijatti buusurra jira guyyaa akkana humni jiru kana xiqqoo gaafaanii mooraan mibbaan kana leessan maataan. Dorgomaa ciccimaa silaa ta'uu qabdi. Gizee warra buushbuushitti xiqqoo sanii ibsiise silaayaa reedii eegalchii keessa jirti. Beekootu keessa seena. Eegalchii jette saaraan saayibasi. Miyaa awweekink. Beekootu seena. Galchi wallaahi silaa tumamne dura deemaman. Yaa mube harka kennadhu hin dandeettu jara. Daaree dargoonna. Een keessa jirti re'ee ilaalaa qofe. Een deebitee qofe. Gootitti baddaa kaayiroo miliqatee een deebite. Sideema nama dandeenyu tumna maal gona kaawwan hin tuynu. Nama dandeenyu tumna. Ani fattii hamaa baadha baatee bichaa danda'a. Allahu Akbar 2220. How are you? Comment. I am good jedhime. Lubbuudhaan hin jirta. Gootonni mubee jirtani. Ittaayyaal. Gootonni Dr. Asli jirtani. Gootonni Makii jirtani. Gootonni Saadiqee jirtani. Hin mul'ataa kun. Screenshot another kun screenshot. Allahu Akbar. Amma ka. Amma garmaamu tola sabaalleelli isaa wallahi. Mubee amma sheer godhattee qabxii kana bira ga'uu hin dandeessaa meelaal. Taajjabbiidhumaaf laale jallise. Fira akkasii fira onnee qabu qabda. Allah. Amma kaa jedhe subhaana wa ta'ala. Gootonni baddaa kaayiroo fi gootonni shakkii malee dhimmi waan. Targeetti ol kennaa waa xiqqoo baay'eellee hin fageessinu. Silaa mubee targeetti meeqa feeta? Meeqa dandeessa? Kajaraa silaa hin gaafatamu. Lamaaf hin qabu. Tuni malee ijuma takka kaayisii biratti. Siifi yaaddudha malee. Yaaddoon nattammaate. Saadiqee ni kol. Maa kolfite saadiqee? Meelaal bakka ati teettu dassi haa jedhu koongira. Ollaan ati jirtu ollaa gaarii. Ollaa warra tujjaara jirta yaabo. Yoo rakkattellee ati kana booda warra tujjaaratiin haayi. I need one car. Warri dhiisinaan jettan inni ibsu. Warri dhiisinaan jettan hun dhiisuu mubeedhaanii jedhee jira. Mubeen gaa nama akkatti erga luka irra kaatte jetti yoon. Mubee koo miira keessaa bahe. Yalla. Raajii rabbii kanaati bar. Raajii rabbii kanaati amma rabbuma kanarraa gadi bu'eef gaisi. Marraa tokko baatee turte baatee deebite. Faanii Dr. Asliin ta'eef doktorri kun bismillah jedhee waa eegala beekta gisee mara. 500 achi push godhe. Hiyyaa eeree achirraa hiyyaa. Hiyyaa eeree hiyyaa. Reediin kee mobaayilii qabatu. I love you too Yaasin. Tanuma keessa si hafe. Reediin tokkoffa. I love you too. I love you too Yaasin. Allah Yaasin I love you too. Taafte reedii biratti dhumuu qabdi. 0 irra godhe anas hin jedhe. 0 haga jedhutti ergi. Kolfaa isin eefi saara. Guyyaan keessani. Kolfii siin jedhe. Sheer godha anas hin jedhe waan jedheef hin qaba jedhe mube. Waan jedheef hin qaba sheer godha.
Ay, Yasin on fitere. Fiti wan kabdas. Yasin on mira ke tangalchin. Dai daga disa. Maji. Achi dufte so dum ega si dufte boda. Tare futi mubaraki fi asli nugodani biti amma hammate dubbin. Imta mana kanati got devi sura ka banna. Wanti la qalbi tadani afotuna jala ka kadit. Ya? Ori qalbi tadani afotuna jala. Wai qalbi na tam sunu chasi tani mu. Jaban mame ko lola bi atre bani wallahi to kadin ke jere mame ka disi jara dinu. Mal kuma yami rangala namba. Ah, mali bolu nande ne ta koy. Ta dilanta. Mal bolu nande mubena abdi ko tadela ma zaidi do dasla ko to. Isi bannat. Korolaksi du korolaksi du bana awal. Oi, David Evadiya de David Ataka. Katti gurgudda kana screenshot gorachu eda. I'm sorry, my sister. Oh my God. Anin firan kamle gurachi. Targa ke da sene screenshot ta. Kama tata. Itayal wai. Nami zero bodo dojira teva katti baredo. Haala amma argitan kanan dinki rajina ra'eedhaan taasifame guddaadha because daqiiqaa 5 keessatti kan taargeettiin cufatte akka tapha beellama. Maatiin garuu akkasuma tapha tokko keessatti 446 galmeessitti. Mubeen immoo tapha tokko keessatti 73. Baay'ee baay'ee deebi'ee mubeen biyyaatti baay'ee na diyaara. Gudee bal'aa na koo. Ameerikaa deemu malee. Sirii kee godhii amma lakkiin hin danda'ani. Sirii kee nama ulfaata. Sirii kee hin ulfaata. Osoo ta'eefu tuukeedha malee godhuu kee hin ulfaata. Tuukee godhii let's go. Dhibba lama gadi. Tuukeen hin fakkaata. Kumni dhibbi sadii hin fakkaatu. Battaa Ameerikaa. La ilaha illallah. Dhibba lama shantamana godhii. Sharing godhata. Ready? Lama shantamana godhii. Lama shantamana godhii. Dandeessa? Lama shantamana godhii. Please, morali keenya nu eegi. Share godhanna. Morali share godhani. Morali nu eegi jedhamaa jira. Share godhatamaa jira. Kootu deebi'ee. Nuti qabnu godhuu deemtan. Ere morali namaa eega. Ananna meeqa? Salaalee bahu. Morali morali namaa eega ande. Sorry. Lamatti kan nabuti ka. Lamatti kan nabuti reeti. Kasiin deebi'e. Akka. Lamatti sii buta. Deebi'e akka sorry. Harka kennatteerti. Ubee koo kuma 19 lafee bareesaa dhoo kumni 19 kun. Kuma 880 martaa harkatti kennachiisuu sirrii miti. Daffaanidha kuma 880 martaa kuma 120 leenca tokko asirratti gadhiisan. Daffaari na cismoo caatum jedhee kubee. Morali nama egaa jira keenya bitanii leencaan daraan hojjetanii moo hin dhumne jedhiga. Hin dhumne walaa guyyaa biraa fudhachuu mara koshikira na guyyaa biraa doktor dhumne bara maamee koo dhumu miti wallahi awwali hin dandeessa.
Intilala Dumne mube ya dumne wallahi. Kabenya rabbi kana namarratti akana boorana nutuchan sungari. dorgomu baatulle kota jarra dorgomani kota koini ke lala tintas nanana bo itti boharra museumi gone sanda wan Awe indande satra. Tabada awe jilala awe iska miliyan ina dale warba garu inga duga kot VIP mana kesa nuta intalon guri sisira kal galti gadi bom tebiti duwalan. iside animal jecha giftar iside Amma maali beekani? Maali beekani? Simmeetiin kiyya makibira jira beekta afira seef na godha afiroonni kiyya lafani jennan dhibba shan kennee fi awwaan leecha kennaa turu. Nuu dhibbi shanii kiyya sun leecha mazazee fideef galateeffatuu qabdi bakka irraa kaate. ya doktor ra gadi bisha Waan si ajaa'ibu garuu booloo naa deebisuu iddoo Mucaan galtee duwwaan gadi buute deebitee galtee kuma taargeettii magriibaa kaafneerra oolle cuftuunsi dubbii rabbi akka dhagala biyyi lafaa kun takka dhagaatirra takka bishaansirra. sabalele sarage beruga ete sabalele sa ichiti beektu qabdat leenchirati shurukaa jira dafeen anjira beekta achumaan irraida in sobdaa jedheena Arginaati qurxummii lama nara gadhiifame sabaalleen isaa kun qurxummiin tokko hawwe. Torbaa kalbii isa. hin beeka kasii fira qabdumaa duraan beekaan mana kiyyatti argeetti cuftee bara maduras irra fammalee jechaa ture anu Amma yoo isin hin galle nama biraa tokko nu harkisi. biraa naayye qabxii warra qabxii bareedaa qabdu galcha let's go keessanitti asin Murtii qabne ati du'aayin kee qilee ati. Du'aayin abboon gurbana maraaf kana subhaanallah dabkutu baay'ee. Murtii du'aayin kadhaa jiran. Anaan faaraan gurraacha waan taaneef fira dhabnee bara waan isin ajaa'ibu. Warri jijjiiman hundi leencaan garafamaa. Anan ma leencaan kenne bara dhibba shan shanii 70,000 kana fide. Gurraachummaan koo har'a malee nan qochaa'e dhugaa rabbi akkamitti 70,000 kana keessa bara qabximaan jabaan argadhe hin jiru. Sagaleen kan jiru reedi. Sagaleen kan jiru ammoo. Umriin nu fayyadu. mi'uutira jira soori dhibba shan shanii walii guuree 70,000 takkaa tanaa fide bara abbo. Abshir wallahi badde abshir wallahi. Dachaa kun. Seenaadha kun. Abduseer laga deekkasee deemu. Doktor. leenji mubee bira Doktor Abduseer abshir. Kaakenneen baanu baran. inni waa'ee Kaakenneen baanu. Isa kam jiraaree? Isa kamiree doktor? leenji Amma tokko yaadu 70,000 xiyyeeffannatti dhibba shan shanii 1,000 takkaan as geette. Argitee akkamira gurraachummaan kiyya na baddalee bara. olaanaa makiinaa diimtuu takkan qabda moo kami moo guja kiyyasa Guys, let's go. Makiinaa diimtuu. Let's go. makiinaa diimtuu hin qabdu Aras lamu be jiraach baate dumne mi yoo asitti leenyi wata korkanne. Ay. Wallahi maamee ko. Wallahi jira dumne wallahi mu. Ajeessa. Otoon qaba. Dhaga'iga. Laayibii galee jechuudha. Idriisii hojii taphadhee argadhee siiduma gadayyuu. Deemeni galeetti laayibii jechuudha asitti adeema. Ermiin tapha 10 ijoollee arganii. Tapha 10 fayyaana gara fee dadhabee adabbii lama wajjin na darbe ofirra. Achi maraadhee nan dhufu atasii adabbiirra jirta. Woman qabuun cheenji godhe fayyaa isaa. Osoo maal godhadha. Thank you wallahi thank you mube. Sinde guyyaa sinde ganni na dhufte. let's go guys amma eegalle Wallahi fi mana. Malee miira keessa seenu na feesa Jooganii waamee argaan. Laattama. Abbaan barbaade ola galu. jookar dhufee hin gaddeen nurra ofiisni leenca mana kanatti saadi qeerasa Naaf kanne tokko naaf kanne yaa. yaamanutti buuse jookariin hin dhufne meeqa isheen itti godha akka inni dhufu laalla
wallahi itti godhee jira naannaa dhufa. Okay. Si haa dhufu Waaqayyo si haa fidu. Mazaaja keessee faa gootu. Amma Rabbi haala amma arginu. Nama sheeritti godhuun qabu. Kan manas keessa jirtan sheerii maxxaalatti. Giiftii warra kibbaa kana jedhi. Giiftii warra kibbaa kana jedhi. Giiftii jookal jedhi. Mi'aa jennaan adda. Yaa amma booda isaan mana kiyyatti tufuu qaba. Daqiiqaa 5 isin ganna namni fira qaba ammas jala kana jira. Nutu leenca akka ililliitti isin irra ari'aa jechaa jiranii. Leenci gaarra kan hojjeesu isaati. Daqiiqaa 5 taphanna. Bareedu. Eegallee jira. Let's go. Eessa jirta geeffa rifatiya? Eessa jirta leenci maakii? Eessa jirta kan mubee? Kan saadiqee? Kan doktora? Karaa nagaatiin eegalaa dura qabsoo yeroo eegaltan karaa nagaatiin eegala. Sana booda karaa humnaa karaa wal jabbaruutti deemtanii jechuudha. Let's go guys. Anshi miira keessaniif leenca tokko kennu amma bal godhime bal shurufkaa leenca kana keessa dhabamina abbaa barbaadde tokko keessaa laaletti bal itti godhi. Haleluyaa jenna ta'e. Amma ka kiu jedhanii taa'uun leenci jahaa dachii fi samii kana awwaara kaase kooyiniin kun akka lammata hin jiraannetti waan balleessa fakkaata. Mee lakki kooyiniin hin banne hin jira warri jettan eegala kooyiniin hin banne ni jira kunuu kooyiniidha warri jettan abbaa fira keessan ta'erraa eegala. Dubbiin har'aa dubbii jaba dubbii haardi dubbii jajjaba keessa jirra. Hindee saadiqeen kuma 60 galeesse haa gootee fidatte. Let's go guys. Namni 600 kun namni tokko kooyinii keessa. Sumuni walitti gurradde gareedi. Ay akka anan ajaa'ibu jira war. Amma kaasuu Please asliidhaaf leenca kennaa. Silaa gaarii ture dhugaa. Leenca nuti tiktaakii amma ka. Let's go guys. Eenyudha qabxii jalqabaa kan galmeessu? Qabxiin 100,000 60 70 keessa jira. Eenyudha? Fatiyaa 30,000tti, Maakii 50,050tti, Mubee 185 fa'aatti, Doktora 80,000tti, Saadiqee 70tti fagoo deemnamu. Leenca shattatu dhiibneera. Leenci qaata mooraadhaa gadi yaa'e. Leenci hanga tiktaakiin qabatu ol waan yaa'ee jiruuf humna isaatii ol dadhabee jira. Isinii gala. So let's go isiniin jennee jirra. Let's go. Doktora nuu dhaqqabaadha. Hayaat in the house jennee jirra. Bannaati ganna dhiisii. Yaasi doktora kasi qabe. Salaabdittiin tun har'a seenaa hojjette. Yaasinoo siidaan dhaabatuu fi qaba kaayiroo keessatti. Siidaan kaayiroo keessa yaasinii dhaabatuu qaba. Mee birrifataa tokko eessa tarte? Eekoo please eessa jirta? Aakoo eessa jirta? Guys, na eqqabaa leenca tokkoon. Leenca moo? Leenca urgeeffata. Ani rifadhee bara maala na qofatu leenca na argatee ni bara. Wayne badii ko. Maxxansa asaasinan walla. Anaaf si bijjatu argatiin boo'uu qabu. Let's go guys. Eekoo naa barbaada wannaa taachuu jedhaman. Ayi uummanni leenci reefis uummata baay'ee rifachiisa jechuudha. Baxxaam yaasdanaqixal unatin. Anwaan gurraachaa ta'eef leenca dhabe. Edaa asliillee nu keessa jira. Namni gurraachi leenca ajjeesa jechuudha. Gaanii wayita hin bobbaasaa guloonni ari'aamii wayita gadhiisu mana keessa ari'aa iyyaasa. Kanaaf fakkaata. Doktorri leencotaa sila leenca ilma hojii ergamuu fi qaba tureyyuu baxaan asaasinan እንደዛው ማኪ ሽጉጢ እንደዛው ሙቤ አባ መስኪና ፋትዬ የፍቅር እናት ሳዲቄ አባ ለንጨ ሳዲቄን ኩንፋኤ ቢፎማ ዳበር መነ ኬሳ ገዲሳ ሚረ ኬሳ ገለ መነ ኬሳ
Ihe la Abuzi beeku. bella bakka ni galen beeku malee joyi ija koo dura fiigee ta'e. Shaytaana si wasa wase auzi billaa birra. Shaytaana si wasa wase toobat. Wayyo. Inde mubeen qalbii balee jala arganne war tiktaak fi maalii kana lafa bal'isa. Akkasii misa. Abbolee Ayi kana leenca tokko argatte. leenca na danne Waan haaraa mana kiyya seenee hin beekne tiktaak yuunivarsiitii fi qurxummii. An sagalee leenca tun harakka. Edaatillee qonnamaatii waa jirti. Qalbii miskiinaa ganamaan si eebbisee barreebi. Bata. Gurbaa isaan jedhanii shaytaana tokko as jala jira. Du'aayii godhatee seene. Doktor Laaligaa Isbeen gubbaa hin jiru warii. Guys, namni 610 wayi keessaa namni tokko sappoortara akkamitti tokko gochuu danda'a? Leenci tokko akkamii shuruuf kaan? Mana kana keessa dhabame. Leenca 20 keessa. Leenca 10 meeqa keessa? Aziizaa fi Aziizaan har'an baqatte. Aziizaan hin beekatte har'a. Hin beekatte si. Yatti miira keessaa jira. Obboleessa kiyya sagalee ta'ii. Guys, namni tokkochi fira namnummaan 1,000 argatu hin jiru. Oyinii 3,000 naaf eenyuuf kennaa bannaa taachuu. Tokko wayii sarpiraayiz godhe. Oyinii 3,000 san tokko wayii motora waan xixiqqoo facaasaa saniin hin barbaadu. Motora jalbaa keessa qurxummillee fokkattu. Waan akka lubbuu qabu. Asuma jirta. Kongira jenna abbo irra deebiidha. Kongira. Leenci kee uummata manaa dammaisee kula akkatti kooyiniin tokko gadi bu'uu didee jira. Mubeen amma kuma 20 barbaadu. Doktorri leencota akka barbaadu. Maakiin daayinosarii tokko barbaadu. Fatiyaan leenca tokko, Saadiqeen leenca tokko. Kanu. Let's go guys. Solo jirta asya? Solo na kan jirta? Guys, ay. Batam yasaasina. Amma ka kiu jechuun mubee sagalee kiu jechuun itti rubani kiu jennee tiniin ofirra du'aayii godhannee rafna. Du'aayii godhanna. Firan qabdani, ollaan qabdani maalis ni godha. Firaa fi ollaan qabdan. Ay, Allah kun maakii miti. Wallahi tilaalleen de kooyinii ijaan argita. Maakii miti kajattu kooyinii ijaan argaa jirta. Kanatti hin argina ijaan. Kiu jechuun amma kanatti nubani bakka mubee. Firan qabdani maal godhaa irra bul. Battiyalleen firrisii jalaa bade. Saadiqeen duraan firan qabu lakkiin adiisaa cubbuun kiyyesin qabaa. Bineensa irratti hin baroochisinaa. Bineensi na nyaatee. Adaraa jedhee nu seerataa ture. Seera isaa cabsine. Waan jenneef rakkoo keessa galle fakkaata. Ati firan qabdu ollaan qabdu. Asii kool jette wallaahi jettaa garuu cal jette. Wallaahi jettaa garuu. Wallaahi maaltu maal ta'e gabaaleelli isaa kamtu wallaahi jedhe. Guys maaltu maal ta'e bootaan guutuudha giiftii komiira keessa bahe. Saadiqee rabbi kadhataa jira. Koofumaa miti haya. Si miti. Asii alatti waa kakatanii. Firaan qabdanii. Uummanni badii rafeeyyuu nagattee Fatiyaan achumaa ija kilim gooti. Giiftarii badde. Giiftarii Fatiyaa waaqarri baqqabe. As keessa rafee giiftarii Fatiyaa. Fatiyaan boottana boojjifteedha isaan. Sabaan leellisaa maal jechuudha. Guys. Wafi yalla mundu akkana anaan qixxaaye. Amma ka olla argatu hin jedhin ka. Bannaati mana cufi baankiin. Amma xiqqoo nama warri deer godhatanii fuudhee dhufuuf hidhee. Asli duraanuu. Nama rabbiif jedhee itti sadaqatu malee fira ishee itti godhattu hin qabdu. Bakka wal qixxaa'uun alhamdulillah. Baadon namnummaan tokko keessaa kan fuudha baafatu hin jiru subhaana wa ta'ala. Biyyi kiyyatu darajaa kanaa kennadhin. Abbaa wal qixxeessa teechisu hin dhugaadha rabbiin kun bara. Hundi isaanii daqiiqaa 5 ol baadomaan ta'an. Namni waan xixiqqoo kennuu saalfatee beektaa qabxii kan argee odoo amma duwwara jirtan yoo 500 fi 600 lafa guutte.
namni waan akka motoraa waan akka maalii tana. Fatiyee soddoma guuta fi qo'ee guutiif soddoma guutiif bannaati. Bazzii fi timma matoo minaamin nabbare mamlaata allabbe. Fatiyaan leencatta gabba'anii adurree wiyyatu sanfa'a. Wadi aiskireemii kennaa fi leenca guutaaf jedha soddoma. Yaasin maanutti taphatta? Kasaadiqee kana bareeda qabxiin abbo duwwaa እንዴት ያምራል በእናት አብሺራ ፋቲዮ አር ዩ ሬዲ ቆጶፍቴ እንጃ ፋቲየ ኢጃንገራ ላሌ ሚኒስትሪ ትጋውዳፍ ሞ ያሲሞ ለኔ እሺ አላህ ኢላ ደጎማ በደ ብራ ደወርሲቴን ተው soddoma fi dhibba sagal kooti maali hir'uun birri kan beeytu